kana ni jira yeroo wangeelli kun barra kakuun haaraani kun. Ilaala ragaan haasofnaa. Okay, Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra hanginni ture hagami waggaa meeqa? Gaafa jettu agarraatti moo akkam? La osoo ammooti Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanarra wayita biyya lafa waaqa karaa waaqatti ol fudhatamu waggaa meeqa biyya lafaa kana ture? Erganni fudhatame jechuu keedha? Biyya dhalateetiin waggaa meeqatti ol fudhatame waggaa 33 mi? 33 walakkaa. Ayyee waggaa 33 wangeelli jalqaba barraa'eetiyos miti. Ashe Maatiyos irratti gaaffiin kee rakkoon qabu. Ashe Maatiyos maal jechuudha? Rakkoo tokko hin qabu Maatiyoos jecha. Barri ammootii Maarqos barraa'e bara 50 hanga mootii 60 jedhanii warri koomentarii amanan. Bara 50 dhaloota Yesuus Kiristoos booda jechaan erga Yesuus Kiristoos ammoo ol fudhatame. Waliif galle miti amma. Jedhatti rakkoon qabu. Ragaan jira kunoo asirratti jira waan ta'eef isheen baasanii. Ragaa kee kaayee rakkoon qabu. Washii rakkoo tokko hin qabu. Amma Yesuus Kiristoos yeroo macaafni qulqulluu kun barraa'uu ijaan argeetiin hin jira macaafa kana. Ani kitaabni kun isaan dura barraa'eedha kana jechaa jirtu. Eeyyeen erga biyya lafaa kana ammootii gara waaqa ol fudhatame as barraa'e miti macaafni kun. Macaafa inni kamii macaafa isa kamtu isaas barraa'e macaafa qulqulluu kee wangeela inni jedhamu kun. Wangeela jechuun baay'ee wayi Yesuus maarree taada wangeela jechuun si jamarati wangeelli kakuu haaraa kuni Yesuusin fuuldura turedha kan itti naan jechaa jirtu. Wayite Yesuus lubbuun jiru san barraa'e kakuun haaraan kun. Kutaawwan baay'een kan inni barraa'e wangeelonni si jammar akka kanatti hin turre bakka tokko sassaabame. Jechuun kan gaafa turanii Yesuus Kiristoos ijaan argeetiin hin jira wangeela kakuu haaraa kan barraa'e kana ijaan argeetiin hin jira. Wangeelonni fakkeenyaaf Yohaannis Cuuphaan fa'aa isaan dura turaniiru barreeffamuu danda'a. Ani gaafanne wangeela barraa'e kanaan wangeelli barraa'e kuni Yesuus Kiristoos ijaan argeetiin hin jiraan sin jedhee wangeela barraa'e kana waggaa 50 erga Yesuus Kiristoos biyya waaqatti ol fudhatame waggaa 50 tureetiin kan inni barraa'e miti. Waggaa 50 ture? Waggaa 50 barraa'e waggaa 50tti barraa'e Yesuus Kiristoos ijaan hin argine. Erga Yesuus Kiristoos wangeela kana ijaan hin argine Maatiyos boqonnaa 4:23 irratti wangeelli inni barsiise Yesuus barsiise suni wangeela kamiinidha. Kakuu immoo faadhamoo wangeela biraa barsiise. Wangeela biraan barsiisne inni sagalee fudhatee dhufee sagalee moof keessaa fuudhee dubbachaa ture malee kitaaba barreeffame wayii. Wangeela mootummaa Waaqayyoo barsiisa. Wangeela jechuun isuma dhaggeeffadhu warra barreessantu warra nuuf barreessantu akka nuuf galutti wangeela mootummaa Waaqayyoo jedhanii nu barreessan malee sirriidha wanta waa Yesuus Kiristoos dubbachaa turetu wangeela bara. Malee waan biraan. Malee wangeelli gurraachi kuni yeroo sana tureeraayii jechaa jirtaati. Never kan barraa'e barreeffamni jechaadha barreeffamni walitti qabameetiin hin jedhe bara Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana jiru barraa'eetiin hin jiru. Yesuus Kiristoos yeroo dubbatu dubbii ati naaf kennite hundumayyuu ani isaaniif kennee jedhu wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti jechaadha. Dubbiin Yesuusiif kenname kuni wangeela jedhama wangeela jechaadha. Kanaaf Yesuus wangeela jechuun ani mana kana siin jechaa jiru kana siin jechaa jiru gabaabumatti ani atamma gaaffiin kee wangeela Kiristoos wangeela lallabaa ture jedha Yesuus Kiristoos wangeelli kunoo isaa asitti barreeffame isaa fuudhee lallabaa irraadhaan gaaffiin kee. Eeyyeen wangeelli kunoo kan hin barraa'e. Naagalee bakka naagaleera ati kanatti jechaa jirtu wangeelli kunoo eeyyee sirrii naagaleera. Ani immoo kanan siin jechaa jiru wangeela inni jedhame kun dubbii afaan Yesuus Kiristoos keessaa gaafa lafarra ture afaansaa keessaa ba'aa ture waan inni bartoota barsiisaa ture. Hojiin hojjechaa turetu wangeela jedhamee nuuf barreeffame. Isatu barreeffame wangeela ta'een si jechaaran immoo. Lakki wangeela Yohaannis boqonnaa 8:28 irratti waanan hojjedhu isa abbaan na barsiisee jedha. Abbaan Yesuusin waa barsiise. Yesuus Kiristoos dubbii barate. Maarree abbaasaa biraa dhufe ka. Abbaasaa biraa dhufe. Dhageeffadhu ka eeyyeen dubbii ati anaaf kennitee jedhee qoyka. Dubbii ati anaaf kennitee jedheetiniin Waaqayyotti hime dubbii ati anaaf kennitee jedheetini Waaqayyo
yeroo barattootatti dubbate naaf kennite hundumayyuu ani isaaniif kennee jedheetiin hin dubbate. Dubbii Iyyasuus kun ammoo wangeela jedhame. Wangeela jedhamee jechaadha. Maatiyoos, Maarqos, Luuqaas, Yohaannis, hojii ergamoota maalii kan jedhamu kun ammoo erga Yesuus Kiristoos biyya lafaa kanaa kutee bara 50 tureetiin kan barraa'e. Iyyasuus ammoo wangeela lallabaa ture. Wangeelli inni lallabe suni kaminnidha? Dubbiin Waaqayyo kan inni lallabe wangeelli Yesuus lallabe suni kami? By the way, gaaffiin kee na of galchii gaaffii baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif seeti? Yesuus Kiristoos mataan isaa wangeeladha. Seenaa isaa fi hojiin isaa waa inni hojjeteef jireenyi isaa wangeela ta'e barreeffame seechaan jirameen. Eko, ibnu al tokko mee dhiifama. Eko. Dhiifama. Maalidha beektaa waan himnu siin jedhaa jiru xiqqoo sirraa fagaatee waan sanaan galle malee. Wanna tokko narraan fagaane wanna tokko. Qoy dhaabbadhume afaanii ofitadhu. Maal siin jedhe beektaa inni? Wangeela Maatiyoos boqonnaa 4:23 irratti Iyyasuus mandarootaa fi mana sagadaa isaanii keessa naanna'ee jedhe. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture jedhe. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Yoo si harka jiraate banadhu. Si galaa jira? Sirrii mala sirriidha jedhu nan beekama. Wangeela eenyu lallabaa ture? Mootummaa Waaqayyoo. Wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa ture. Wangeelli jira moo jiru yeroo sana? Ati egaa asirratti yaada kee ifaa. Wangeela nateettu maayidha siif? No. Qoy. Eettan sii dhufaafani. Please. Nan gaafatiniiti wangeelli jira jedhee matii. Beesimme. Itti deemi. Na dhaggeeffadhu mee xiqqoo ishee. Si galee? Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 9:35 irrattis ergama wal fakkaataa akkasii ka'a. Wangeela Luuqaas dhagaarta. Wangeela Luuqaas boqonnaa 16 irratti maal jedhaa? Seerrii fi raajonni hamma Yohaannis cuuphaatti turanii jedha. Yeroo sana jalqabee wangeelli mootummaa Waaqayyoo ni lallabama. Namni hundinuus itti galuuf waliin dhiibaa. Seericha keessaa jedhe seera keessaa tuqaan hundumaa gadii dhabamuu isaa irra samii fi lafti dhabamuutu salphataa jedhe. Waan barraa'ee jiru tuqaa jedhe bar. Si galaa jira miti? Tuqaa jedhe tuqaan tokkollee achi keessaa hir'achuurraa wangeela mootummaa Waaqayyoo ni lallabaa ture kana keessaa hir'achuurraa samii fi lafti kun baduu isheetu irra caalaa jedhe. Kana jechuun wangeelli Yesuus Kiristoos barsiisaa ture jiraachuudha kan ibsu. Nullee kanatti kan amannu. Ustaaz Ibnuun kan inni sii kaasaa jiru amma maalinni wangeela mootummaa Waaqayyoo kan Yesuus Kiristoos lallabaa ture sun eessa jira? Wangeelli Maatiyoos, Maarqos kan isaanii kana kan Maatiyoos moo kan Luuqaas moo kan eenyu lallabaa ture? No barraa'unsaayyuu baroota boodadhaa siin jedhee itti kan inni si ibsaa jiru. Normaalii isuma tokko deddeebistanii mana kana siin jechaa jiru. No, kan Yesuus Kiristoos. Obsi kaku. Saara hottol deebi. Ergaddu Saara. Saara deebi wattuuti. ايوه يرتب ان شاء الله باذن الله. هذا لا فائده فيه بس عشان داري ما بدي اقول ده بس كده. ساره جرتها مي يرتك. ايه اذا كنت حالك تكلم معه واذا كان في ايوه يا ساره نما قلتنا لكن دواتو دي انا قلت شهاده قبتشوف اذا دبته تري بروجي انا قلت ايوه اي سبسيسات اي جافيكو ديبسو موريان موكم ابس دقيقه اوكي بارسان enggak habis nagaan sifatoo kam anee isin bilyaatu gaariidha. Arrasii mijaa'e eda mana kiyyatti akkas jettee turte
dubbadheen ture haa ta'u malee gaaffii tokko tokko gaafachuun ni danda'ama waan muraasa. Gaafa. Okay. Naa galatoomaa jechuun gaaffii baay'ee illee otoo hin taane Abshiraatti nuuf hin bilisa. tokko gaaffiin koo ifama daqiiqaa tokko qofa Tole laalladhu kottu abshira. nama na biraa rafee jira. Namoota biraatti fufa daqiiqaa tokko booda bakka mijeeffadheen siin hasa'a. Okay. Kiristaanni biraa okay. Seeni nagaan sifa ta'u. Nagaan siniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa fayyaadha. Nagaa koodhaan galata Rabbii baga nagaa taatan. Alhamdulillah. Tole atillee baga nagaa taate. Inni islaamoonni ilaamaa seenu. Wallahi hin islaamofne. Maaltu si dhorke hawaati? Sammuullee sammuu gaarii qabda. Qalbii itti waa hubachuu dandeessu Waaqayyo siif kenne. Ati eebbifamtuu mucaati. Jabeessiteellee waa hubattaa. Maaltu akkana boodarra si hambise? Laa wallahi jechuun isin yeroo hedduullee isin dhaggeeffadhee jira waa baay'eellee barataa jira garuummoo olola hin taane irratti ofaa jiru ijoollumti keenya jechuun walumti amantaa tokko keessa turre sanumaaf sosodaadhe dubbata. Olola maali? Isin karaa Rabbii tokkichaa deemti jaanii olola sirra kaayani? Jechuun ni jira mitiiree doolchisoo garaa garaati jira sanumaafan xiqqoo. Dubaati wayii namaaf jiraata. Duraanuu naman sodaattu. Guyyaa keessaa nama sodaachuu jalqabde moo? Waaqayyuma sodaatamaa bara. Ka sodaatamu Waaqayyoo tokkichaadha. Yoonii fi Waaqayyoo tokkichatti amantee haqaan gabbaramaan kan dhugaa waaqeffatamu isa tokkicha malee hin jiru jettee arraba keetii waan dhugaa yoo dubbatte beekadhu obboleettii ya guyyaa sayyoo duuteewu innawaa sheenaan qabdu. Sigalee? Inni immoo dhugaadha garuu jechuun bakka nani jiruu fi haala nani keessa jiruu fi uummata wajjin jiraadhutu murteessaadha kana keessatti jechuun uummata kiristaanaa wajjin nan jirasi ijoolleen baay'eenis mee akkana ta'e miti ammayyuu keessanuu na doorsisu maal goota gastii sanarraa naan jedhu yeroo danuu hunda'uun dhufee toon beeku ji'a manaamina darbeetiin jiraas dhufeen beeku. Naanna doorsisu nan sodaadha sanumaaf isaanumatu naan lola na sodaachisu. Situmna siin jaani? Haa doorsisoo jechuun bakka bifuma kanaani jechuun akka waan miidhaan irraan ga'anii waan akkasitti. Ati isaan keessa jirta? Wajjin jiraachuu jirta? Boo bakka dalagaa jirta? Walumaan hin jiraadha. Jechuun ammaaf isaan keessa hin jiru garuu walumaan jiraadha. Iddoo dalagaa yeroo hunda iddoo dalagaa hin taa'u. Erga dalagaa jiraattee dubaree tarii isaan bira galuu dhiisuudhaas hin dandeessaa. Beekadhu akka jaan laa man taraka shay'an lillahi awwada Allahu khayran minhu. Namni rabbumaaf jecha rabbii tokkicha uumaa kana Allah kana isa waa hunda uume kanaaf jecha waan takka yoo dhiiste waan san caalu rabbiin bakka si buusaa jaan. Kanaafuu maybe nama waliin qubattu rabbiin bakka si buusu mala. Ati garuu dhugaa qalbii teettitti ni beeytami? Beekeetiin jira waan baay'ee garaagarummaa argaatiin jiru. Kan dhugaa waaqeffatamu Waaqayyoo tokkicha abbaa akka ta'e ni beeytami?
Ni beeka. Yesuus Kiristoos ergamaa Waaqayyicha tokkicha san akka ta'e ni beektami? Ni beeka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhageesse jee yaada miti? Dhagee. Islaamni waaqa jee waaqeffatamoo ergamaa Waaqayyooti jeeti itti amana? Ergamaa Waaqayyoo jedhetti amana. Goobas likkii dhaggeeffachuu jirta. Sirrii barachuu jirta akka kanatti. Kanaafuu akka inni ergamaa Rabbii ta'e ni amantaa? Ni amana. Maashaallah tabaarakallah. Yesuus Kiristoos Israa'el qofaaf akka ergamees akkuma dubbii arraba inni dubbate irratti dhaabbattee ni amantaami? Beekamaadha. Maashaallah. Kanaafuu obboleettii xiyyaati Islaama jaamta. Shaada afaan jechuma amman tana jee kana afaan Arabiitiin jechuu qofa malee wanni takka wanni si hafe hin jiru. Bas ati akkuma xiyyaanillee akkuma kanatti amana. Obboloonni Islaamaa marti akkanumatti amanan. Shaada wanni jaamu uleen nama tumuu takkaa hoo namatti utaaluu takkaa nama arrabsuu takkaa waan gurguddaa jechuu waan ati hin beekne waan ati namni gartee itti yaadin jechuu osoo hin taane jechuma amma afaan Oromootiin dubbanne kana. Sonuma garaa keetiin itti amantee qalbii teetiin dhugoomstee arraba keetiin dubbattee hojiitti hiikuu qofaadha. Wanni kun immoo qulfii jannataa qofa akka ta'e beeki. Jannanni mana Waaqayyooti. Yesuus Kiristoos Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa takka irratti akkas jechuudhaan dubbate. Garaan keessa hin raafamin Waaqayyotti amana nattis amana. Mana abbaa koo keessa iddoon jireenyaa baay'eetu jira jedhe. Akkasumami? Dhugaadha. Eeyyuwa. Akkas jechuun yoo ni fi ilaalle afaan Arabaatiin Waaqayyotti amanaa natti amanaa jechuun aaminuu billaahi gartee Rabbitti amanaa qaalii kiyya godhaa ajaja kiyya godhaa takkaa'u na dhugoomsaa jechuudha. Mana abbaa koo hoggaa jiru manni abbaa koo keessa iddoon jireenya baay'ee jira hoggaa jiru mana kiyyaa iddoon jireenya baay'ee jira. Manni sun jannata akka ta'e ni beektami? Of course. Jannanni mana jechuu. Kanaaf manni qulfii yoo hin qabaanne mana ni jedhama? Hin jedhamu. Kanaafuu manni sun jannata. Jannanni sun qulfii qaba. Qulfiin jannata san ittiin banattee ol seentu jecha amma jenne kanaadha. Sun ashhadu an laa ilaaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Haqaan gabbaramaan inni dhugaa waaqeffatamu. Waaqayyoo tokkicha malee hin jiru. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergamaa Rabbiiti, gabricha Rabbiiti. Yesuus Kiristoos ergamaa Rabbiiti, gabricha Rabbiiti. Tanuma. Tanaaf duniyaa tanarra naafiyatis duniyaa tanarraa boruu deemnaa, edanuu deemnaa, iftaan deemnaa, sakandii, daqiiqaa, makroo sakandii waan kana guyyaa deemnu, sa'aatii deemnu beeynaa naafiyati addunyaarraa. Hin beeknu. Hin beeknu. Kanaafuu hoggaa deemne garuutu ibidda barabaraa san seenurra jireenyuma barabaraa seenuutu irra nu wayyaadha. Jiruun duniyaa akka nama imalaati, keessummaadha. Fakkeenya ati biyyaan baa jirta. Biyyaan baa irra rafta malee irratti hin haftu. Qabeenya irratti horta malee umrii irratti hin waartu. Guyyaa tokko biyya keetti galuun kunuman oolamu. Allaattiin jette Oromoon kitaaba sii fuulaan kanaan qas boqonnaan qasii abbaa barbaaddata. Haga feete allaattiin bararaa ooltuu samii keessa duuti sii lafumaa jaan. Haga feene duniyaarra jiraachaa oollus nuti guyyaa tokko duuneetuma fuula Waaqayyoo dhaquun keenya nafu. Inshaallah guyyaa san hin beekne. Tarii daqiiqaa 2 booda ta'uu mala tarii sa'a takka booda tarii guyyaa tokko booda tarii edanu. Tarii achi fagaachuu mala. Garuu haa fagaannu malee fuula Rabbii dhaquun keenya nafu. Guyyaa dheeyxxe saniif ibidda seenuurra jannata seenuu kamturra wayya? Jannata seenuu. Anaa fi atiifis obboloota kiyya hundaafuu warra karaa Rabbii qabateef jannata Rabbii haa kennu. Amiin. Tanaaf obboleettii tiyya qulfii jannataa fudhachuu ni barbaadda yoo ta'e nutti himi. Inshaallah of qopheessee toon isinitti hima. Rabbi si haa laaffisu. Rabbi si haa mijjeessu. Amiin. Qulfiin jannataa shahadateenidha.
Kunnoo tana qulfiin jannataa haqaan gabbaramaan Allah tokkicha malee hin jiru. Duba kan waaqeffatamu inni waaqni tokkichum sun ka dhugaadhaati. Ka tokkichi ala jiru abadan soba. Tokkichi sun ka abbaan qabnee fi ammallee ka ilmoo hin qabneedha. Tokkichi sun isa hin erganne laata kan qabne. Isa cinqiin haqaare. Waaqni tokkichaan kanuma ijaan hin argamin. Waaqni tokkichaan dandeyaadha. Inni sun kan du'in, kan dhalatin illee. Yaa obboleettii tiyya, Waaqni waa hin nyaanne, kan dhuyne, hayyul laa yamuut, jiraataa zalaalam. Inni kaduusa hin dhaqqabne, mugaatii fi rafuu fi dagachuulleen ka isan qabne. Inni sun san waan kaafirri isatti qindeessuu fi isaan jaan hundarraa qulqullaawaa ta'e. Ifa waan takka gartee homaa itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa kan jiru akka macaafaattis. Inni sun akka islaamaatti Allah jaama. Allah. Akka Yesus barsiisetti immoo Ilaaha jaama. Akka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barsiisetti Allahadha. Akka Yesus alayhi salaam barsiisetti Ilaahadha. Ilaahaa fi Allahan tokko moo gargari? Tokko. Uummanni Oromootii fi uummanni Amaaraa maquma Iyyasuus kana kaan Iyyasuus jaa, kaan Yesuus jaa. Yesuusii fi Iyyasuus gargarii? Tokko. Gobas. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah jee barsiise. Iyyasuus Kiristoos alayhi salaam Ilaaha jee barsiise. Allahaa fi Ilaahan garaagarummaan qabu miti. إله الآلهة قلنا اللهن خيسوسي في نبي محمد صلى الله عليه وسلم راجني رفا دبران هون تبرسي ساتران اسمه توكيتش قفال غر ربي سني يا بليتيكو عمري سيادة سوهما اللي سرها كابو وصو غرتي فولا ربي نديني غر ربي أكاتي دي بتو أنسي نفيرا إن شاء الله يا ربي قريبا. ربي سيالا في صوبلتي قافت أيام أفكافي وما تنقبل فادا كبجماع بفميات اللي صوبلتي طالع هاي ما ينوك ابن خيس ما برا اوكي انا تفوفوري هاي قوي اتفوفو ايه qabxii sadii qofaan gaafadha. Saaraan eeggattee jirti. Habibi. Nagabbuu yoo namni laa taas. Ulfaadha. Guyyaallee yoo guuta rakkoo qabu galgala simbuunaan dubbiin gadi taata. Abdii Musaa nan bu'a. Filatoomaa ishee kabajamaa. Kiristaanaan buufnu nuti aadaa. kiristaanaan buufnu taa'e. Aadaa keenya keessatti nu kiristaanaan buufnu yoo fedha kee ta'e bu'uu dandeessa. Ayyee Saaraa akkam jirta nagaadhaa? Ustaaz Zagantiin kokomeshii koo baay'een hojjetu na buusaa jira. Nagaadhaa hundi keessan. Nagaa jirra alhamdulillah. Akkam jirta ati nagaa keetii? Jira nagaa. Baga nagaan dhuftee? Baga nagaan dhuftee. Ayyee Saaraani ustaazan dibatti tursifuudha. Aywa Saaraani amantiin si maali? Asumaan namoonni akka baraniifi wanta akka tokko waan si gaafadhu waan qabuuf. Ayyee na gaafadha kun qabu. Ayyee amantiin Saaraa maali? Ortodoksiidhaan. Ortodoksiidha. Okay. Saaraan ortodoksiidha waan gaariidha. طيب مالف أفتي الرأس
Ayyee duraan dursaa waamicha keessaniif hedduu galatoomaa carraa kanaa kan jira. Ani jalqabarratti karaa amantii kanallee beekanan ture yeroo marsaa lamaaf jechuudha. Karaa amantii kana gaafan dhufu dhugaan naa galee yookaan immoo waa hubadheellee osoo hin ta'iin akka qoosatti kanan karaa amantii kana dhufe jechuudha. Yaa ta'u malee haa bulu malee haa ta'u malee dhugummaan immoo naa galeellee viidiyoo tokko waraabe viidiyoo sana irratti namoonni baay'een saaranii amantii keenya jaalatte yookaan dhugaan galeef osoo hin ta'iin foolofoo kan beekumsi ittiin argachuu fi quraana keenya gubaa turte qeeqaa turte waan garagaraatu jedhame sirriidha. Namatti illee hin muroo wasa kanatti maafi namni waan argamillee hin haasa'u. Saaranii amantii kana qeeqterti sirriidha. Qeeqeera kallattiin itti qeeqe garuu akka haasa'amaa jiru kanatti osoo hin ta'in an akkaataan itti qeeqe mana koo keessatti mucoon hiriyyaan kiyya daataa jedhamtu quraana shintimeetii keessa kan jiru fiddee dhufte onlaayinii irraallee abuustu ofii ishiitillee keessaa gootu wanti irraa beeku hin jiru isa dhugaati. Garuu ani raayyaa abbaa maccaa qeeqaa ture gaafsanii jechuudha mana koo san keessatti. Achumaani saaraan naan jette hojiin raayyaa abbaa maccaa nu honjaalan na kaasee naan jette okke jedheni kaza ishirraa iskiriishuutii godhadhee qeeqee achumaani ittaanselle viidiyoo illee waraabee ture viidicha hin balleesse malee isaafillee yeroo isaanii aturumlee baay'ee dhiifama gaafadheen ture. Dhiifama yeroo lammaffaadha kanan gaafadhe jechuudha. Walumaa galatti yaajamaa ilmi namaa kuni amma dhugaan namaa galtutti hin dogoggora. Dogoggora saammoo dursee namoota osoo hin ta'in rabbii isaatii dhiifama gaafata. Rabbiin gaditti hawaasni kuni qalbii namatti cabuu jira, waan baay'eetu jira, nama gaddisiisu jira. Kanaafuu walumaa galatti amantii kam keessa iyyuu jiraadha. Irra caalaa amantii Zulmata ordoftan hundi keessanuu dhiifama siniin jedha maqaa rabbiitiin hundi keessan dhiifama narraa taa'aadha. Rabbi jedha balleessaa koo fi dhiifama naa godhaa siniin jechuu barbaada. Asumaan immoo karaa amantiin kun dhugaasa hundumtuu naa galee jira. Otoo amantii kanallee fudhadhee kan jedhullee yaada nan qaba. Asirratti gorsaa fi wantoota tokkollee sinirraa nan barbaada jechuun barbaada. Galatooma. Hayya saasam di dubbadha. Tifufi. Aywa. Yaa isin duraan dubbadhu yaaduma isin hubachiisee isin kenna. Mucayyoo kana dura anillee ishiin beeku dhugaa dubbachuudhaaf namootatu naa himanii. Viidiyoo wahii dinqisiifannaa amantii Islaamaatii fi akkasuma barsiisota garee shahaadaa irratti viidiyoo waraabdee turte. Dinqifadha jettee san booda san irratti kan anillee viidiyoo san maxxansee ture. Viidiyoo ishiin akkas jettee san booda obboloonni dhufanii naa himanii kun akkasii ishiin kana durallee quraana akkas godhaa turte jedhanii naa himanii. San booda ammoo anilleen achiin viidiyoo irra waraabee keessaan dhuftee dhugaadha kana dura quraana dogoggoraan hiriyyaan kiyya tokko fiddee mana kiyyatti mana gastii guddisee akkas gootee ana garuu fi kiyyaan goone suuraa sana immoo screenshot godhee anilleen ittiin deddeemaan ture. Wanni sun immoo dogoggora ta'uusaa hubadheetiin jira. Islaamummaa illee duraan seenee islaamummaa gaafan seenu islaamummaa dhugaa'uma islaamummaa hubadhee osoo hin taane mirqaanumaan dhufeetti seenee amma immoo maalummaan islaamummaa naagaleetiin jira. Quraana akkas godhuun kiyyallee dogoggora guddaadha. Dhibba itti amana dogoggora kiyyaa fi dogoggora kiyyaaf ammoo rabbiin dhiifama gaafadhee jira. Uummatallee dhiifama gaafadheetiin jira. Ammallee dabalataan dhiifama gaafachuun barbaachisaa yoo ta'e an ammallee irra deebi'een gaafadhaa. San malee dabalataan ammoo islaamummaallee dhugaan islaamummaadha naagaleetiin jira. Sirriitti hubadheetiin jira. Amma islaamummaallee fudhatuu barbaada. Akkasumallee gorsa keessan dhiifama keessanii fi gorsa uummata muslimaallee nan barbaada jetti.
inshallah biidhnillah asirratti waan jetta yoo qabaattan ustaaz Hamdii waa jedha. An ammaaf waan dura bu'een jedhu inshallah boodarra jedha. Haasawa ustaaz Hamdii jazakumullah khairan. Tole. Bismillahir Rahmanir Rahim. Tokkoffaa duraarratti wanni hundinuu fedhii rabbiiti. Rabbiin ol aanee subhaanahu wa ta'aalaa gaafa waan takkatti si jeynoomsu waa maleef miti waan takka godhuudhumaafi. Rabbi hojii isaati. Qur'aana gubuun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam arrabsuun hada khatarun azim. Kuni wrong. Khatti ahmar sarara diimaadha. Haa ta'u garuu namni tokko nabiyyoota Rabbii ol aanee sallallahu alaihi wasallam hunda isaaniirra laal nagayaa fi rahmanni Rabbii isaaniirraa jiraatu gaafa ittiin amanin arrabsaatuma turan. Eenyullee haa ta'u nabiyyoota kaan arrabsan, kaan dhawaa turan, kaan tumaa, kaan biyyaa arihaa, kaan immoo qaqqalaa turan. Akka Nabi Allah Yahyaa ala nabiyina wa alayhi salatu wasalam Nabi Allah Yahyaa gartee ilmoo kadhaan argamte Rabbiin dura maqaa baaseef osoo inni dhalatiin maqaa baasee fi abdachiise sunuu qalan ni ajjeesan. قل فلما تقتلون أنبياء الله إن كنتم صادقين يا ربي سبحانه وتعالى يون ورد قاد بتاعن مالف نبيوت ربي إرجموت ربي راجوت رب واقعي ده مالف كقلت ما جيف تنجي قافد يو ورد قاد بتاعن يكتب كوفي متي ربين قام في إرجته نبي في إرجته مالف الجيتشات تديس مالف تمون أكتمان أكرب سنة كبيا أريان مالف التديس خوني حكمة ربيتي Rabbi waan kana keessa dalagaa qaba. Gaafa nabiyyi tokko ajjeesan warra ajjeese sun ittiin qixaatu nabiyyicha du'e san nabiyyummaa gubbatti shahidummaa kennuufi warra kaaniin gorsuu kaafiroota jiraniin gartee alaamaa garagaraa agarsiisuudhaan ummata sun gara islaamummaa kaan deebisuu hatta warri magartee duraan kaafirummaa keessa jiru warra nabiyyi sanitti amane kaan munaafiqaa fi kaan addaan baasu hojii rabbiiti kulla yawmin huwa fi sha'n guyyumarraa rabbiin dalagaa isaati jira kulla yawmin huwa fi sha'n guyyuu dalagaan itti jira rabbiin subhaanahu wa ta'ala sagaleen kee ciccitu jira تمام تناف دلقا ساتي جرى ربين أما اللي ورى مؤمنا ورى ربتي أمني جاءن كنا فتنوا دافي اتلالوا دافي أكس جا ربنا الآن ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب لا ربي وان كان قرتي واني اتخاصوف قرآنا في نبيتي واني خاصوف ليعلم الله ربين أكبيخو في تكاك الدنباسو في دمخنا ربين بيخا بيخا دا درانو وانيقو يا خيسا هاري برون جرو ربين بيخا وانفقوت هو علام الغيوب بيخا وانفقوت بيخا وانقرتك وما خيسا هساسوتي تنابدت ليعلم الله من ينصر ورسله بالغيب فقودت وصوي جاني سنرجين ربي في إرجام ربي صلى الله عليه وسلم إسان دوبت جتون فقط توجا جامو أصو ربي خنا في إرجام ربي جاين أركين عليه الصلاة والسلام نما إساني تمس ربنا الدباسو في خمتو إساني تمسا خمتو الرادي بيسا وان جولالو في تناف نمني دوغنغورات ماتوران غافا كافر ما خيسا dogongorsiifamuudhaanis haa ta'u sobamuudhaanis sabbakamuudhaanis gartee sodaachifamuudhaanis qaamni tokko qaama tokkotti si kaasa garuu wanni badii gurguddoo tana hundarra badiidha maali nabi muhammadiin arrabsuurra wanni badiin guddoon sallallahu alaihi wasallam qur'aanarra
qur'aana gubuu fi ciruu fi waan kana hurra kan badiin guddoo rabbi biratti maal shirkii isa cinaa qabuudha عبادة العباد قبروتن ربي قبروا لا شركي ربي جناك أبوتو بدود وان كان هندر نمني إفيفو شركي قولوا ربي ألك أما برا قبر قرآن رادن تانكم نبي رادن تانكم فكينيا نما كافراتك نما تاي فرشون قجر اتلفتي أبو هاي فرشون حرامي نجتاني إيسي حرامي فرشون هنجتون نما كافرا خسجارة بتان لغو جرو رفته بو هيا بتان لغو نرامي بر مرغان ياتني مرغان لغن بتان لغو نرامي نجتاني هنجتون مالف بتان حرامي مرغان حرامي أكنا خنانجتون دورا وان جبدو لا تجر وان جبدو مالي إني خوني أمنتي إسلاماتو قبا نو إنكاب غرا أمنتي إسلاما أسيامو سر جراتا أكسما نما فرشو لغوز فرشو نارا من جينين نما كافرا نو فرشو نارا من جتشو داندورا خرا ربي توكيتشا سنتي أسيامو قبل يو ربي تي أمني ونخو نارا من في علالتي أدان كل فتدي سودان دا أنمنسون ربي تنمن ربي وحرام يسو في ربي وحلال يسو سن أكمتك آليسا قولي حلال يسو في حرام يسو دندو ربي تنمن قروا وان كان هندر بدي فيتي يوغوت يو ربي تهرك إفكنتي يو ربي خيتي أمنتي ربي نسيف إيسا ربي كي رقومتي إساتي إفكنيناني توبتي ربي خي أرارا غافنان ربي كي سيف إيسا وان كان هندر يو ربي تركف كنتي يو غر ربي خيتي ديبتي أرارا غافت سيف ربي خيتي ربي كي بدي سيف ديس وربي سيديسو نتمو درتي وني تكلي وني بكتنتي قرمانو فيدي لكن تاو وان كان غوتي غر ربي ديبون دنديسو وني جنو فينجرو ربي منخي ينقلو mana gartee obboloota kiyya kaaniin galu mana nam takkaan galu rabbiin uumama hundaati gara rabbii as deebinaan ahla wasaalan siifi rabbii keeti nutilleen siif dhiifna garuu namni tokko osoo gara rabbii as hin deebin kaniyyaan qabaan badii hamaa kan yoo itti fufe adadumarraan guyyarraan sharafaa yoo dhufe hisaaba isaa gatii isaa argata آخرتي من الدنيا ترجت يوغر ربي تو كيشا ديبي ربي ساتي تبليس نتلي بليس إرجع كستة إرجع ربي ديبي نجعلها خن قرتة واهند أومي واهند بيخو ربي إرجعته ربي تيو ديبي ربي إيسف نتلي نديفنا واتك أبشر غر ربي ديبي نجتون دندام هندن دينو نم تك شيخي شريفين فيته ربي تين أمانين تنقد القرآن قبدي نمني نمان جو نجو يو جراتي كجبال نمني سون غير ربي ديبيني نو ديرك أما غير ربي خيتي يو ديبيته نوما ديبيته والله يو ربي كي هداية سيف كنه غير ربي خيتيني ديبيته إرجع غير ربي ديبي ربي الإسلام يجب ما قبله إسلام ما وان إسيدان درا هند ديفا مغوداف ني حق وان برباد يو دليد يو حق أنا ما ديني نمان تين قبين نما يون تين هند نديساف إرجع هند ديسافي نوتي وان ديسوفي ندور كنجرو أكاز جتشون بربادا أوكي نتورك داتو بوبو ساجرا وبليتي تينيا أنو نتايو خطو إرقد من وابسا مي وريكم أنتي بركة دا جزاكم الله خيرا وابسا صبرا
eenyutu banatee kana baatiif mee susu maakii qabadhu takka haadhu eebbifame. Kottu erga ol deebii Saara. Akkasii obboleeyyan maaliif hadal badandameer kalagumarra roo itti Somaaleen takka beektanii dubbiin guddatteedhaaf harree irratti hin fe'anii jaan. Dubbii fi gabrii gabaabaadhaa tola. Tole Saaraa deebitee shabakaa kee 4G irratti 3G gaddeeffadhu koo. Ustaz dhiifama gidduutti dubbadhu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Inni isheen anamiti an suuraan kaafadha jette inki jibdi dhibba keessa dhibbatti viidiyootiin as baatee viidiyoo isheetu shinti beeteessa godhe yoo dubbii dhugaa amantii dubbatti ta'e. Egaa sinni nama gaafattesla qoqqotuun gaarii natti hin fakkaatu jedhee yaada. Garuu jecha kan jeen maalumaaf. Tole Saaraa deebitee. Egaa isin balleessaa fi beektee. Xiqqoo shabakaa kollee na jeeqaa jira. Maal jechuu barbaadanii jecha obboleettiin koo kaasti irratti anillee yaadan qaba. Yeroo tokko ilmi namaa kuni namni biraa gaaf doggoru akka ofii hin dogoggore tokkotti namoonni fudhatallee hin jiru isa dhugaa jechuudha. Mee ani immoo uummata kana ammallee irra deebi'een viidiyoo banadhee dhiifama nin gaafadhaani garuu immoo akkaataan dhiifama gaafadhuuni balleessaa koosan bareen isarratti hundaa'een dhiifama gaafadha. Maaliif namni tokko waan badaa tokko sheerga yoo gaaffii nama birootiif godhe inni dhiifama gaafachuu akka qabu nin beeka. Garuu immoo obboleettiin koo ishumatti maal godhe jettee amma waan ta'e jettee ragaa sannaafaa fidduuti anillee bahee dhiifama gaafadha wanta ta'uu qabullee nin godha jechuudhaan. Hojii koona lammoo narra gochuun ishiifillee sirrii miti. Dhiifama garuu dubbadhu moo dhiisu? Maal Dubbadha yoo viidiyoo yoo jiraate namni ani mucayyoo waa'ee Saaraa irratti dubbachuu barbaade isinidha. Guddaa galatooma mana keessanitti dhuftanii na simachuu. Mee yeroo takka galaanee miti. Yeroo takka sagaleen kiyya jiraa? Eeyyoo si'ii miti. Eeyyoo. Ustaaz sagaleen kiyya jiraa? Sagalee kiyya sirriitti natti fakkaata. Bareechee jira bareechee. Hayyee urjii hayyee rakkoo hin qabu yoo anaa miti siin jetteetiin jirti yoo viidiyoo qabaattan nu as baasa. Eeyyoo. Isii yoo ta'e yoo nanallee ta'e hambadii kiyya beekee dhiifama nan gaafadha jetteetti. Isii yoo ta'e yoo viidiyoo qabaattan as nu baasa. Urjii siin jechaa jira. Okay. Urjii jirtaa? Akkasee nutilleen badiisii isiin ifitti badiin tiyya tanaa beeytee tanaa dhiifama naa godha akka jettullee nuti isni feena. Nan baasa viidichi sun bilbila keessa na badee jira. Gaafa ishee mucayyoon suni asiin bahii hin mul'atiin viidiyoo si waraabu jettellee muttiin kan bira jirtullee jirti kunuun. Alaa kun bakka isaa bakka nuti fida. Tole ani akkuma ishee dubbadheen baadhiifama waliin rafuu dhafeena. Kuyya sirrii hin jiru. Kiyya moo? Mul'ata. Guddisaanii Ustaaz Amdii. Ustaaz Amdii guddisaa. Abshira. Saaraa mootii banadhu na duukaa dubba. Lubbu ani wanta si duukaa dubbadhu hin qabu wanta jettu jedhi isa booddee dubbadhaani. Seeraan dubbannaa. Gaafati
gaafati viidiyoo banatte lamucitti isheen kun lamucitti suuraa Maariyaam qabdu viidiyoo kee asii hin bayiin si waraabu siin hin jenne ati immoo kun as kana viidiyoo qoraan ishitti beeti keessa goote. Ati jettee moo hin jenne? gizeen godhuna argiteetta asiistu gizeen godhuna argiteetta rabbii keetti kakadhuuti saara keessa godhe naan jedhu isa qofan barbaadan. Jee asii tayyib jettee moo hin jenne asiin bayiin viidiyoo si waraabu qoraan dachaa mul'isiin jettee moo siin hin jenne? Qoy mee waan ofii koo Si gaafachuu jira deebisi. Allah dubbii darbaanaa see wanta si gaafadhe naa deebisi. Ana mallee saba kana isuma dhugaa rabbiin koo kan natti hin beeku. Hundi keessa warri na amantanis warri na namannes dhugaan jirtu ani screenshootiin godhate rabbiin biyya kootti nagaa nan galchinana cillimni kun naan bariini quraan mana quraan si jammilani mana ortodoksiin jira isa dhugaa waaqa. Qoy siistu tas Akka gabbaa'e. kadhu siin hin jenne zaana kun haqiqarra jirra. Ani sitti haasa'aan jiru ani sitti haasa'aan jiru. Tokko jirra gifadhu. Ani sitti haasa'aan jiru bari. Oke, video cufeeti amma isheen sun. Ani immoo jechuudha guyyaa lanu akka nama sayyoo fide ani bari mucayyoon kaane mucooni aggeeffadhu mucoon hiriyyaa koodha ishii fiddee dhufnaan garuu iskiriishuutii godhadheeraan ati rabbiidha si jami maqaa rabbiitii si kakachaa jira baran otoon badii kiyya kan namni dhufee ko dirqama saaraa kootu bayi dhiifama gaafadhu bayi kana ta'e jedhee namni ko na dirqisiisan jiru ofii kootii keessa koo deddeebi'ee wanti kun dhugaa hin taane waan ta'eef keessa koo na nyaate ofii koo bee hawaasa kana dhiifama gaafadhee baran viidiyoo jedhe situ gaafadhu naan jedhe. Hojii gahee maaloo cufii xiqqoo garuu isin warroon akkas jettan wanta gootu mee ofuma keessa nu Sara. Laa ustaaz maaltu jira asitti ana jechuudha isuma dhugaa waaqati ani jilbii biraan deeme nama dhiifama nama gaafatu sababni isaa maali garuu otoo dhuguma harka kootiin quraana kana shintibeetii keessa godhe anatu seeratti of kenne jechuudha ofii kooti ani ofii kooti jechuudha. So garuu wanta kana hin goone ani iskiriishuutiin godhe akkuma nama tokko jechuudha. Waan isin jedhe dhiifama eenyu Sara. Na dhaga'u jirtaa? Dhugaan jira. Akkaan siin jedhe Sara. Ati badii teetaati irra dhiifama gaafattee maali? Ani kanan dhiifama gaafadhee hawaasa kana wanni biraafuu bakka wantichi wanti ani gochaa ture suni sirrii miti dhibbaan dhibbatti sirrii miti. Maaliif viidiyoo sani akkasii wanta akkasii qeequu miti jechuudha viidiyoon taane sheer gochuun yakka mataa isaa danda'e cubbuu mataa danda'edha kun akka amantaa kamittuu jechuudha. Ani isaa bahee saba kana dhiifama gaafadheen jira. Irra deebiidhaan garuu nin gaafadha garuu immoo dhugummaadhaan mucayyoon kun maqaa rabbii waan ta'e saaratu shintibeetii keessa godhette akka kattuu saba kana dhiifama nan gaafadha. Ati dhiifama wanni ati gaafattu mana kiyyatti laayivii kiyyarratti namni akkasitti godhuudhaan natu balleessee dhiifamaa jettee gaafachuu jirta? Lakka akkas hin jenneen. Mana koosanitti mucayyoon seentee baate seentee gaafa jiru ammoo seentee gizee ishii seentu san irratti ishii akkana guddisee iskiriishuutii irraa godhadhee ergas illee mucayyoon mana kootu hin deebine dhugaa waaqa wallollee achumaan baate ishiin garuu isa booddee ani deddeebi'ee illee iskiriishuutii san qabadhee qeeqaa ture viidiyoo illee hojjedhee jiraan. Kana hin kaanneen dhugaan jiru kana milee harka koon shintibeetii keessa illee hin goone wanta isaan jiran kana konkuma keessa hin jiran. Mana kiyya dhuftee akkas godhuudhaatu badiidhaa dhiifamaa jedhe akkasimi. Ani ilaala ustaaz badii tokkoffaa irratti badii kun 100% sirriitti badii hin qaba badii hin qabu miti garuu immoo hawaasni kun akka qalbii natti hin cabne wanta hin jirre maaliif dubbatu arraba keenya kana dura du'a waan ta'eef waan dhugaa dubbatanii yoo ta'e wayyoo isinumti illee mee gaafadhaani urjii sirriitti tarxaarraani anaaf rakkoo hin qabu. Waan kanallee yeroo tokko ustaazitti na dhiistu ustaasuma dhiifama waanan jedhuunii fi waanan dhaamsa kennu. Meesuusuun seenini yeroo takkan seenin meesuusu barakallah fiiki intu murree gaggabaabsinaan dubbattaa boodarraa Ustaaz Amdi ilaa ani akkanaan jette anaan illee natti dubbattee turte akkanaan jette ishiin anaanii akkuma amma jette kana jette. Jalqaba irratti mana keeyyatti mucayyoon tokko dhuftee seentee natti viidiyoo san baastee jette ani immoo iskiriinshuut isaan fudhadhee
screenshot sana fudhadhee illee deddeemaan ture jette viidiyoo illee ittiin hojjedheera live illee ittiin galaa ture jette mana hin jiru immoo quraanni iyyuu hin jiru jette so sana godhuu kiyyaa fi badiidha quraana sana mana kiyyatti akkas godhamuu fi screenshot saniif deddeemuun kiyyallee badii beekeera namni tokko immoo namni dirqisiise saniif jecha an ummata muslimaallee dhiifama rabbiin illee dhiifama gaafadhee ummata muslimaallee dhiifama gaafatuu barbaada jettee anaan illee ofiisiitiin natti dubbatte annaqee keessaan hin dubbisne viidiyoo ofuma kiyyaa irratti hojjedhee mana isiillee seenina isii wajjin illee dhaqxanii naasa'inaa jedheen malee jechuudha. Eewa so fedha kiyyaan sanillee dhiifama gaafadhee jettee waliigalatti isa kana wanni isiin jette jechuudha. Viidiyoo ergi video audio suuraadhaa miti. So waliigalatti isa kana ani hangama kiyyaan wanni natti mul'ate hangama kiyyaan akkuma Ustaaz Amdiin iyyuu jechaa turanii akkuma Ustaaz Amdiin iyyuu jechaa turan Ustaaz Amdiin buutan isa. Eewa